Guyyaa har'aa jechuun Agustii 1, 2026 ji'a 8ffaa oolmaa gabaa gurraacha akkasuma baankii daldala Itoophiyaa meeqaan oole kan jedhu isiniif qabadhee dhufeetan jira. Akkam jirtu hordoftoota yuutuubii kiyyaa baga nagaan gara chaanaala kanaa dhuftanii mana kanaaf haaraa warri taatan maatiin haftaa akkasuma laayik gochuudhaan viidiyoon kun sheer akka ta'uuf nagargaaraa isiniin jechuun jaalladha. Akkam jirtu hordoftoota yuutuubii kiyyaa guyyaa har'aa Agustii 1 ji'a 8ffaa 2026 gallee jirra. Akkasuma akka lakkoofsa biyya keenyaa yookaan lakkoofsa Itoophiyaatti ganna keessa jira jechuudha. Ji'a 11ffaa guyyaa 25 bara haaraatti bahuuf jiru jechuudha. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti har'a 2018 ji'a 11ffaa yookaan adoolessa 25 keessa jiru jechuudha. Oolmaa gabaa gurraachaa Black Marketii baay'ee dabalee jira jechuudha. Akkasuma baankii daldala Itoophiyaa Nigdi baankii irraa meeqaan oole kan jedhu isiniif qabadhee dhufeetan jira. Hamma dhumaatti na faana bu'aa isiniin jedha. Akkasuma laayik godhaa, maatiin haftaa na jajjabeessaa, warri maatiin haftaa jirtanis immoo galatoomaa isiniin jechuun jaalladha. Guyyaa har'aa oolmaa gabaa gurraachaa meeqaan oole kan jedhu kan biyyoota garaagaraa kanneen akka USA dollar, euro, Swiss franc, Canada dollar, Australia dollar, British pound, Kuwait dinar, Dubai dirham, Saudi riyal, Qatar riyal, Oman riyal, Jordan dinar akkasuma biyyoota garaagaraa isiniif qabadhee dhufeetan jira. Hamma dhumaatti na faana bu'aa isiniin jechuun jaalladha. Jalqaba irratti kan argannu USA dha. USA doolariin tokko gabaa gurraacha irraan 182 tuqaa saantiba 10 baankii irraan 159 tuqaa 32 oolee jira. Kan itti aanu yuuroo dha. Yuuroon tokko gabaa gurraacha irraan 209 tuqaa 97 baankii irraan 183 tuqaa 80 oolee jira. Kan itti aanu Swiss franc dha. Swiss frankiin tokko gabaa gurraacha irraan 225 tuqaa 48 baankii irraan 197 tuqaa 25 oolee jira. Kan itti aanu Kaanaadaa dha. Kaanaadaa doolariin tokko gabaa gurraacha irraan 130 tuqaa 50 baankii irraan 113 tuqaa 64 oolee jira. Kan itti aanu Awustiraaliyaa dha. Awustiraaliyaa doolarii tokko gabaa gurraacha irraan 127 tuqaa 84 baankii irraan 111 tuqaa 39 oolee jira. Kan itti aanu Chaayinaa dha. Chaayinaa hewaan tokko gabaa gurraacha irraan 26 tuqaa 96 irraan ooleera 27 galuu gaheera jechuudha. Akkasuma baankii irraan 23 tuqaa 60 oolee jira. Kan itti aanu Biriitishii dha. Biriitish paawundiin tokko gabaa gurraacha irraan 245 tuqaa 46 baankii irraan 214 tuqaa 80 oolee jira jechuudha. Kan itti aanu Swiidish kiroonii dha. Swiidish kirooniin tokko gabaa gurraacha irraan 19 tuqaa 11 oolee jira. Baankii irraan 16 tuqaa 73 oolee jira. Kan itti aanu Kuweetii. Kuweet diinaarri tokko gabaa gurraacha irraan 588 tuqaa 91 baankii irraan 515 tuqaa 37 oolee jira jechuudha. Kan itti aanu Dubaayii. Dubaayii diraamni tokko gabaa gurraacha irraan 49 tuqaa 57 baankii irraan 43 tuqaa 38 oolee jira jechuudha. Kan itti aanu Saawudii dha. Saawudii riyaalli tokko gabaa gurraacha irraan 48 tuqaa 60 baankii irraan 43 tuqaa 54 oolee jira jechuudha. Kan itti aanu Oomaanii. Oomaan riyaalli tokko gabaa gurraacha irraan 473 tuqaa 44 baankii irraan 413 tuqaa 30 oolee jira. Kan itti aanu Joordaan. Joordaanii diinaarri tokko gabaa gurraacha irraan 258 tuqaa 76 baankii irraan 224 tuqaa 70 oolee jira jechuudha. Kan itti aanu Bahaarani. Bahaarani diinaarri tokko gabaa gurraacha irraan 483 tuqaa 51 baankii irraan 423 tuqaa 80. Kan itti aanu Turkish riilaa dha. Turkish riilaan tokko gabaa gurraacha irraan 3 tuqaa 83 baankii irraan 3 tuqaa 35 oolee jira jechuudha. Kan itti aanu Egyptian pound. Egyptian poundiin tokko gabaa gurraacha irraan 3 tuqaa 55 baankii irraan 3 tuqaa 11 oolee jira.
Kan itti aanu Yamaniidha. Yamanii riyaalli tokko 0.80 baankii irraan 0.66 oolee jira. Kan itti aanu Israa'el shekiliin tokko gabaa gurraacha irraan 59.90 baankii irraan 52.10 oolee jira. Kan itti aanu Indiyaa ruupiin tokko 1.90 baankii irraan 1.67 oolee jira. Oolmaan gabaa gurraacha akkasuma baankii daldala Itoophiyaa Nigdi baankii kana fakkaata. Kan biyyoota barbaadanii akkasuma baankiiwwan barbaadanii komentii jalatti yaadaa fi astaata qabdan komentii jala naaf kaasiniin jechuun jaalladha. Viidiyoo kana laayik gochuu akka hin dagannee akkasuma maatii naaf taana jajjabeessa. Oolmaan sharafa guyyaa har'aa Agustii 2026 kana fakkaata jechuudha. Guyyaa biraa viidiyoo biraadhaan nama walitti deebinutti baay'ee.